Achama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashintan DC as istuudiyoo 53ffaa irraa kan isinii darbuudha. Guyyaan irraa qibxata 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 23 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniif darbaa jiru kan qindeessitu Tigistii Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Hanbafqaaduu Morodaati. Oduu har'a kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaatii garasitti darbina. Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa himaan mootummaa labsiin ni beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyattii meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota 2 booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhiyoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksisee Finfinneerraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraandhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaa'aman illee hidhamanii jiran. Manarra naanna'uudhaan sakatta'iinsi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5-6A-3 kan bara 1974tti Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota uffee Saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayiden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kanan fudhadhu Itoophiyaa Giiniif Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu, Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maalii keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuu isaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa Giiniif Maalii gidduutti marii cimaan geggeessamuyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteets ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii 1 bara 2022 qabee Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisa. Mootummoonni Itoophiyaa Giiniif Maalii fooyya'ina walitti aanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayiden dubbachuu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Faayizer kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachitu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Faayizer kun onkoloolessa 27 karaa walta'iinsa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 ka qixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan COVAX jedhuun dhaabbata daawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana innaa gumaachitu gammachuutu nutti dhaga'ama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef
weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuu itti fufnaa jechuudhaan ambaasaadder Geetaa Paasii dubbataniiru. Talaalli amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets Koovaaks waliin ta'uudhaan talaalli COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas gumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaalli doozii miliyoona 200 fi miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pireezidaanti Baayiden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin aangawaatuun dhaabbata tika nagaa Somaaliyaa Ikraan Taaliil dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata tika nagaa eejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaatuun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun dhaabbatichi beeksisee jira. Aangawoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbati tika nagaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8:03 irratti waajjira haadhoo kan tika nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaanii hin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaaniis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigame yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eric Tate innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achi hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababaan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegos Hakeem Odumoosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jalaa wixata kaleessaa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabee sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata yeroo kamiif akkamitti oomishamu erga oomishamanii booda immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa utoo hin ta'in bu'uura isaa utoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uu isaati dhaabbanni hundeeffamu kun. Akka obbo mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna 2 keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessisuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee. Galatoomii Galmoo Daawit haalli qilleensa ardii Afrikaa bakkeewwan addunyaa kamiin iyyuu caalaa yeroo hammaa baay'ee ho'aa deemaa jira. Ho'i kun immoo akka rakkina guddaa hin fidin dhaabuudhaa fi gargaarsi maallaqaa fi teeknooloojii akka barbaachisaa ta'e karaa adda addaatiin waamichi godhamaa jira. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti. Ardiin Afrikaa uummata addunyaa keessaa harki 17 kan keessa jiraatu yoo ta'u garuu haala faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun itti gaafatama harka 4 qofa qabdi. Gabaasni bahee akka agarsiisutti rooba cabbii fi ho'i qilleensaa dabaluu fi haalli qilleensaa naannoo hamaa ta'uun rakkoolee jijjiirama qilleensaa irraa maddaniif addunyaa kan mudatan ta'us rakkoon kun Afrikaa keessatti irra deddeebi'ee haala jabaan kan mudatu ta'uun ibsameera. Barreessaa dureen jaarmayaa meetirooloojii addunyaa Peetaarii Taalas akka jedhanitti waggaa darbee balaa gurguddaa 700tu Afrikaa mudate. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan lolaa bishaanii uumamaniin yoo ta'u
Ja'a keessaa harki tokko balaa obomboleettii hamaa fi caamarraa mudatee jedhan. We have seen almost 100 million people who have suffered of food insecurity and they needed humanitarian assistance and the combined effects of conflicts, climate hazards and especially this COVID-19, they have been contributing to the increase of 40% of food insecurity. Uummata miliyoona 100 ta'an kanneen wabii nyaataa dhabuun rakkatan kan argine yoo ta'u gargaarsa dhala namaatu isaan barbaachisa. Kana malees walitti bu'iinsaa fi faalama qilleensaa keessumaa dhukkuba COVID-19 walitti dabalamuun hanqina wabii nyaataa gara harka 40tti ol guddisee jedhan. Gabaasni dhaabbatoota hedduun haala qilleensa naannoo Afrikaa keessaa bara darbee jechuun 2020 keessaa ilaalchisuun jaarmiyaa meteoroloojii addunyaa waliin qindeessuun qopheessan kun koomishina gamtaa Afrikaa fi dhaabbatoota tokkummaa mootummoota adda addaa biraa gargaarsa argatee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti waggootii darban 30f kutaalee Afrikaa adda addaa keessatti ho'i qilleensaa argame isa waggootii 30 sana duraa keessa tureerra jabaadha. Waggoota darban 30 keessatti Afrikaan lafaa fi galaana irratti ho'i qabaataa turte walitti dabalame kan addunyaa iddoo biraarra ariifataa ture jedha gabaasichi. Roobni heddummaachuu fi lolaan bishaanii mudachuun fakkeenyaaf kutaa saahil sulula dhooqaa fi lafa gajjedhaa kalahaarii keessatti mudatee jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti qilleensi gogaan handaara galoo galaanaa Giinii fi iddoo biraa kan mudate yoo ta'u Madagaskar keessatti immoo caamni mudate rakkoo gargaarsa dhala namaa uumee jira. Taalaas akka dubbatanitti galaanni guutuunsaa dabalaa deemuun magaalaalee Afrikaa kanneen handaara galaanaa sodaatti uumee jira. Fakkeenyaaf magaalaa diinagdee kataate Lagos kan Naayijeeriyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa kan Afrikaa sodaachisee jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa Afrikaa bahaa keessaa cabbiin baqee akka dhabamu gochaa akka jiru Taalaas ibsanii itti fufuudhaanis. 3 African glaciers, Mount Kenya, Rwenzori and Kilimanjaro, and you can see that there has been major loss of the sea ice area and also sea ice mass, and if the current trends continue, we won't see any glaciers in Africa in 2040s. Iddoon Afrikaa keessatti kun itti ta'e tulluu Keeniyaa, Rwenzori fi Kilimanjaro irratti yoo ta'u galaanni cabbii qabaachaa turanis dhabamaa kuusaaleen cabbii turanis baqaa deeman jedhan. Haalli akkasii amma jiru itti fufnaan bara 2040tti jechuun waggoota 19 booda cabbii tokkoyyuu Afrikaa keessatti hin arginuu jedhaniiru. Gabaasa koomishinni gamtaa Afrikaa baase biyyooti Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti kana sirreessuuf $30 biliyoona hanga biliyoona 50 barbaada. Ta'us garuu waa gochuu dhiisanii taa'uun gatii kana caalaa nu baasisaa jedha gabaasni ba'e. Waggaa 9 booda jechuun bara 2030tti uummanni akkaan hiyyeeyyii ta'an miliyoona 100 fi miliyoonni 18 caamaa fi ho'a hamaarraa kan ka'e rakkachuuf jiru. Kana malees jedhan biyya ofii keessatti manaaf qe'ee gadhiisanii godaanuun akkasumas biyyaan ala baqaaf deemuun itti fufnaan bara 2050tti oomishni gada deemaa buluudhaan inumaa harka 3 akka gadi bu'u taasisaa jedha gabaasni ba'e. Hordoftoota keenya guyyaa borii akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guyyaa sa'aatii 7 irratti Koomishiniin Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii fi Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa waloodhaan gabaasa qopheessanii magaalaa Jeenevaa irratti dhiyeessu. Raadiyoon Sagaleen Ameerikaa borii karaa televezyiiniitiin akkasumas immoo reediyoodhaan meetir baandii